Inin waraana khiyya kara biraatiin jaaradhee asiniin mootummaa tana dhayaas kara khiyyaaniin bilisoomsaa kara khiyyaaniin qawwee malee bilisoomsaa kara kana hedduu Oromoon bara dheeraatti lafaatee jirti. Tanaafuu ijoon yookaan immoo mata dureen dubbii teenyaa arraan tana maali hariiroon akka qabsootti akka Oromootti hariiroon ilmaan Oromoo kan haqa isaa dhabee fi rabbi jidduu jirtu maali? Hagam takka akka qabsoonuu fi akkan qabsoonee fi akkaataa hundatti oriisaan nuti oriinuu fi hariiroon rabbii fi nu jidduu jirtu akkami? Namu akka amantii fiitti nuti amantii adda addaa qabna. Hariiroon nuu fi rabbi jidduu jirtu tan duraa akkami? Waan kana uumaan namaa tan heddumminaan nu geenye tawaa hedduun nutti hin dhiyaanne tawaan rabbiin nuu ta'e wallaallee heddummina abbaan fedhe harkachuu danda'u rabbi malee. Warreen nu gabroomsaa ture amata 100 waa warreen kaleessa nu gabroomsaa ture amata 27 warreen amma nu gabroomsuudhaaf hara biraa bifa biraa fidatan hundi isaanii heddumminaan saba keenyan ge'an kan nurraa cicciranii kaanis hara biraa godhanii kaan amaareessanii kaan waa godhanii kukkutanii warra akka qimaantii fi agaawii fi kanneen hedduu ilmaan Oromoo gabrummaa nama 150 saba biraa warri ta'es hedduudha jechu gabrummaaf garuu akkasuma wajjin barakaa rabbi keessa kaa'ee isaan hunda tanaan namni alhamdulillah rabbiif jee jira dura. Tanaafuu hariiroon nuu fi rabbi jidduu jirtu akka amantii hundaatti hariiroon nuu fi rabbi jidduu jirtu maalidha? Maaliif waan ajaa'ibaatti nu as deemaa jira? Waan ni dhiibu yoo agarree yoo laalle dhiibuu dandeenya ammoo dhiibuu hin dandeenyu. Waan kana rabbii keessa jiraa beekuun dirqamaachuu. Waan kana kadhaa rabbiitis keessatti harka 100 harka 60 harka 80 kadhaa rabbii gootee harka 20 kaateetti sababsachuu itti qabsaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Soo saniifuu ijoo fi mata dureen dubbii teenyaa nuu fi hariiroo rabbi jidduu jirtu akkami? Akka amantii hundaatti qabsaa'u goonaan bilisoomna jennee orii'uu dura nuu fi rabbi jidduu maaltu jira? Rabbitti harka if kenninee bikka jiru rabbi kadhannee sodaa miti rabbi kadhachuun. Rabbiin kan duniyaa tana uume urjii fi aduu uume ji'a uume gaarreen uume dachii erzi jaaniin tana dachii tana uume pilaaneetii adda addaa uume jechuudha kan nuti hin beekne. Addunyaa jenna addunyaa ala addunyaan akkanaa hedduu jira. Maaliif waan nuti hin beekne hedduutu jira jechuudha uumaa rabbii. Nuti addunyaan erzi yookaan immoo dachii goflaa booqee yookaan immoo xaafiin geenya tan nuti irra jirru akka rabbiin beekutti akka rabbiin uumetti warreen rabbiin surrii kannee fi samii tana keessa waalaynaa keessa deemee waa qoratu ji'arra bee waa qoratu dachii tana guugan laalu xaafiidha. Kintaala keessaa xaafii takka guufuute akkam ni irristi dachiin nuti irra jiru kun akka xaafiiti. Joori filaalte pilaanetii hedduu jira. Tanaafuu rabbii kana waan kana uume ka isaan kanaas akkana godhu ka gabrummaa heddumminaa uummata kana nurra hedduu rabbii kana kadhannee qabsoo godhachuu itti yaannee beeyna hin beeynu. Nuu fi hariiroo rabbi jidduu jirtu tolfachuun dirqama ilmaan Oromoo kan amantii hundaati jechuudha akka amantiitti. Lakum diinakum waliya diin dhiisi amantii tamantiin taan hin taatuuf fi amantii teenya bichaa taan hin jirtu. Rabbii kee dura rabbii kee dura rabbii qulqulleessan rabbiin tokko akkasitti da'awaa bahaa turan ummata samana ummata gaaraa abbatu ummata bofa abbatu ummata loon abbatu ummata kana ummata amantii waan rabbi jee amantii kumaatama 300 fi maarree kuma maarree waan hunda abbatu kana rabbiin kasanii miti kana jaanii amantii dura rabbiin tokko qulqulleeffachuudha jechuudha. Paawara isaa beekuudha jechuudha. Achi booda malaayikaa isaa ergamaa nabiyyootatti amanu jechuudha. Saniifuu rabbii tokkicha kan itti amanan kanatti takkaa qulqullooyinee takkaa karaa rabbii deemne
akka siyaasatii fi akka gamtaatti akka qabsoo godhannee jirtutti ni tan dhuunfaan baan namu mana keessa yoo namu ibaadaasaa akka rabbi laaffisee fitti ni godha rabbi isaanii sodaata kana keessa kan sodaannees kana keessa kan amantii isaan hordofnees hedduu irra guddaan nama ammoo akkasi ammoo tagamtatti waan nu jiru kana kara rabbiitii walitti hiinee ni jirra nuu fi hariiroo rabbi jidduu jirtu tolfannee qabsotti kaanee beeyna tuni tan mata duree dubbii teenyaa akkuma irraa dubbadhe kanattiin xiqqoo irraa dubbadhe kara biraa dabraachuu kara waan biyya keessaa jiru talamadaa waan biyya keessa jiru tan dhukkubsataa keenya achi boodammoo tan maaliiti tan haala ammaan tan ilmaan Oromoo sadarkaa mootummaatii fi sadarkaa adda addaatiin dhumaa jiran tanaan jaa tana keessaa tan haala rakkoo ilmaan Oromoo tan mootummaatii fi tan biraa osoo hin ta'in tan warra rabbiin harkaa qabu dhukkubsataa keenya kan du'eef rabbi rahmataa godhu kan beeynuu fi kan hin beeyne jidduu kan biyya keessatti haala rakkoo biyya keessa jirtu tanaaf aboo assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan Islaamaa yaa ilmaan Kiristaanaa yaa ilmaan waaqeffataa yaa Oromoo yaa saba kiyya rabbiin rahmata haa godhuuf Nuhoo Goobanaa Dr. Nuhoo Muhammad Goobanaa rabbi rahmata haa godhuuf dhukkubsatee du'e Ali jannataatti rabbi isaa haa ta'u garuu warra hafeef du'aa haa goonu kanneen dhukkubsatanii itillee jiran Ali Birraa Dr. Ali Birraa rabbi nuuf haa affiyyuu jaa warri biyya keessaa os keessa jiraatanii ilaaluu jirtanis aboo sheer godhaa waan kana sheer godhaa wanni irra deebi'eef na quqquuxxa wanti tun dhugaadhaa namni nuu taate jiruus ni jira nama meeqaan taminatti nime kaleessa illee irraa dubbadheen ture obboleeyyan kiyya sheer godhaa namootan ulamaa'ii teenyaa fi sheekotaa fi darasaa fi kan rabbiin waa bira kaayyate kan namni keessatti nagarre hundi du'aayii godhaaf Dr. Ali Birraadhaaf Dr. Ali Birraa rabbiin haa affiyyu namni dhukkubsateef hin du'u namni dhukkubsateef hin du'u ka dura du'u rabbii beeka Allahu aalam ka dura du'u rabbii beeka garuu nama keegguunii fi dhukkubsatee goota keegguu dhukkubsatee warreen kalee waan kaleessa inni dalagee faa laaltee barani mootummaa Itoophiyaa irraa badhaasan fudhadhuu jee bara Kanadaa tanatti bara walleen inni wallisaa ture bara mootummaa Itoophiyaa irraa an badhaasan fudhadhuu nama jechaa ture ammoo waan bicaacin qeree arraan tan ilaalte Oromiyaa keessa taa'ee haa jiraatu hanga jiru kana bikka fedhe jiraatee bikka inni gammachuutti qabu jiraatee walaa diinaa miti walaa firaa miti walaa alagaa miti waanuma fedhe bira keessa yoo jiraate namatti dhiisanii du'aa godhaniif jechuudha akkasi afaan qubee afaan Oromoodhaa kan Sheemman Rashaad irraa gabbaate tan Sheek Bakrii Sabaloorraa tan Hayilee Fiddaarraa ammoo abbaan walaloo abbaan qubeedhaa Sheemman Rashaad oguu gabbaase Ali Birraan abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbisna waan kana herreegduun hin jaa waa'ee qubeedhaatiif waa'ee barnootaa gizeen dubbadhu Ali Birraan tana qofaa miti karaa manni Abbaa Gadaa tulluu gubbaan dabrii hallayyaa irraa gorii jee gaafa barnoota baase kana keessatti jarri ummanni biyya keessaa gaafa dargiidha ummata keenya qotee bulaa keenya barattoonni ergat bahi biratti ta'uu barattoonni 12 fixee nama biyya keessa barsiisu barattoonni keenya gaafa zamachaa deeman itti dhaamsatti dhaame qubee tanaan dhaamsatti dhaame tulluu gubbaa irraan dabri hallayyaa irraa gorii maqaa keettii mijii deetitti dhaame walleedhaan yaa bartuu qotattu warraaqsisitti dhaama jee
yaa bartuu kutattu warraaf sitti dhaama yaadadhuu siin ja'a saba cunqurfama jee saba isaa keessatti barattootaaf dhaame akka barattoonni ilmaan Oromoo barsiisuu fi qotee bulaa keenyaaf kana barsiisu barnootaanis ijarraa bane waan Jeneraal Taaddasaa Birruu ittiin wareegamee fi ittiin gartee diinaan sardamee du'e san karaa kanaan keessaa warra baasirraa tokko waa'ee isaa himeen fixuu ni beeytani ammoo garuu du'aa'ii godhuuniif barbaachisaadha jechuudha Ali Birraa eeganni du'e kan wootti booyuufirra arra yoonii fi du'aa'ii goote deemtee gaafatte akka rabbiittis nama dhukkubsate dhaqanii gaafachuu Ali Birraa xiqqaa guddaan kas gamas yaadu ka gamana yaadu ka gamas yaadu ka politika gamanaa qabu hundi dhaqee gaafachuu qaba akka ilma Oromootti arraan tana nu goobana rabbiin akka keessa isaatii fi ormummaa isaatii fi haqa isaatiif falmuudhaaf rabbiin awwaalcha isaa kaatimaa isaa tolche jechuudha dhukkubaanis haga dila kana dararee awwaalcha isaatis rabbiin dilii irraa fixee awwaalcha isaatis rabbiin tolche diinni rabbiin diina firsii godhaa jechuudha ugguu ati rabbi irratti hirkatte diina kee firsii godhee akka inni si awwaalu godha isa jaalataniiti kasi awwaaluun rakkootti dhufte tanaa fi nama biraa akka isaan namni biraa ka isaan garaa gube akka garaan gubatanii fi malee tana nama iyyuu ni beeyna garuu keessan kunnu kaatimaa rabbiin si tolcha guu rabbi kadhattee yookiin diliin ta'e guusurraa dhumte opiidiyoo deebi'ee akkanatti nu goobana awwaalaa ni jette nam tokkollee naasmiin naayim Oromoo ni jette mataa keessa siyaati nama adda bilisummaa Oromoo jee alaabaa adda bilisummaa Oromootiin taa'u Oromooti jenaa tokkoma adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa naa bilisoomtu mirga abbaa biyyummaa nuti malee namni biraa Oromiyaa keessa nam tokkollee nu hukumuu danda'u warra gootawwan jechoota gootawwan dhumee namni jiru mootummaa Itoophiyaa tan Abiyyiis taanaanis ta Abiyyii duraas taanaanis the same thing rabbiin isaan kana wali kaasee yookiin wal jibbisiisee opiidiyoo duraan wal nyaattuu fi wal nyaattus jara amaaraa kan isaan kee mootummaa kee kanaa jecha cancala opiidiyoo irraa kaasee mootummaan Abiyyii cancala opiidiyoo irraa kaasee deemu waan feete godhe Oromoo ijuu kanaas deemiti womu Oromoo tana fiti Jawaar Maammafaas gabbaasee kam wanni dhabchi dhiisee wanda kana rabbii godhe malee jaalataniiti miti kanaafu kaatimaa rabbiin nama haa tolchu kaatimaa rabbiin haa tolchu kaatimaa bilisummaa teenyaas rabbiin haa tolchu kanaafu gara rabbii deebi'anii kanaafu beekaa fi wallaalaa fi dhiifama godhanii fi dogongoranni dogongore ammoo eeganni du'e jennee yaa waa irraanfachuu yaa hacaalu rabbiin akkaan jee waa'ee keetiis dubbadhuun qabu akka jettanii dubbattan isinillee hin qabdan nam tokkollee namni Oromoo ta'e waa'ee hacaaluutiif hin adoodin waa'ee nuhoo goobanaatiif hin adoodin akkasumatti waa'ee Ali Birraatiifis gadoo duuteessa ka amma maarree minxoo jettee waa meeqa lalakkoytu rabbi kadhadhuuf dhaqii gaafadhu du'aa'ii godhaaf Oromootii bika jirtanii yaa qabaataan ka dura rabbii beekaa fi akkanaa kana guu inni du'e hagam takka akka ati si dhageeffamtuu fi hagam takka gadachiin nu garagaluu teessu rabbiin umrii haa dheeressu haa tursiisu waan nuti ni agarra jenne san nu daran beeka sadarkaa umrii tanaan ammoo bikka inni fedhee fi waan inni fedhetti irratti deeggaruun barbaachisa tajaajilachuun barbaachisa kanaafu du'aa'ii godhaafiin isin jaa Ali Birraan haa nu jiraatu ka dura rabbii beeka namni dhukkubsateef hin du'u ammoo rabbii umrii nu haa dheeressu rabbiin irraa haa dabruuf rabbiin qulqulluusii tana rabbiin irraa haa kaasu rabbiin qulqulluusii tana irraa kaasu Dr. Ali Birraa rabbiin si haa fayyisu jaa du'aa'ii godhaafi haa goonuufi asumarraa takka mee aammin jaa takka rabbiin haa fayyisu yookiin aammin si jalaa jaati barreessa sitti aammin anaas si jalaa jaa
du'a ummata ka barreesse aamin rabbi haa fayyisu aamin rabbiin dhukkuba isaa kana rabbiin irraa kaasu aamin nimsi jalaa jaati barreesse baleessa kiyya obbaliititiya tanaafu akkas jechuu aamin wali naa barreesse aamin wal jalaa jaa aamin rabbi haa fayyisu aamin maaliif miidiyaa kana wanni feesbuukii fi sigalee miidiyaan yooniif waan keeriitti itti fayyadamtees waan keeriiti yooniif waan sharriitti fayyadamtees waan sharriiti tanaafu tokko kee garaa keessattis taanaan asumatti nuti kamma akka jammaataatimma jammaata waa wal dhageeffatee waliifis barreessee wal dhageeffatu isinirra beekeetii miti haa yaadannu gisee hunda kophattis akka amantii teessanitti ilmaan Oromoo kan Islaama suduuda keessatti fi du'aa keessatti hin irraanfatina alibirraa obboleeyyan keenya kan dhukkubsate hunda hin irraanfatina isaanan gafii jaalaa du'aa walumaan godha hedduudha kan dhukkubsachaa jiru ka dura beekaa garuu he is a unique inni abbaa keenya waa hunda keenya ija teenya surrii teenya silaa namni umrii nama dheereessuu danda'e namaa qicuu danda'e ni qinyaaf namu silaa qicuu dandeenye akka nu oofaadhaaf ni qinya rabbi rahmataa godhuufi ammoo umrii walii qicuu walii kannuu hin dandeemtu ammoo ka dura rabbii beekaa du'aayiidha jechuu wanti gaariin tokko ka rabbiin waa keessa kaa'ee jira saniif jecha rabbiin qeebalu malaa waan akkasiisan kajeellaafi jechuu rabbi si aafiyyu jennaa amiin wajalaa jaa rabbi aafiyyu isaan hangafee warri dhukkubsachaa jiru hunda rabbi aafiyyu seenaan qabdu yoonii fi du'aayii gootee bika jirtu yoo guyyuu yaadatte yoo leeyxee gaafatte dhukkubsataa dhaqanii gaafachuun suwaaba isaa so akka hadiisnitti akka ulamaan teenya akka sheekotiin teenya nutti himtee nu barsiiftetti akka gurraan dhageenyutti ajrii guddoo tanaafuu rabbi kadhachuun bika jirtu waan dhaqqabnees akka nama dhaqee ilaaleeti du'aa'ii bika jirtanii akka islaamaatti salaata keessatti suduuda keessatti akkuma haadha abbaa keessanii fi waan qaceellotti isin dhiyaataa gootaniif isaas nu dhiyaata waa hundi akkuma faamilii akkuma haadha abbaati kan saba hundaati kayyoonni nu biraa deeme ganaa joonii fi du'aa'ii gootee fi arra garaa keessaa goote malee sabbaruu hin dandeenye akka islaamatti akka oromootti joonii fi garaa keessaa kaatee du'aa'ii gootee fi yaa rabbi jettee rabbii kee dura dhaabbatte rabbiin yoo fideef hin sheenoytu namni irra guddaa wanni kana ba'uuf maal seete kontaakt rabbii keetii wajjin waan rabbiin sii kannuu qabu san siitu irraan fudhatini namni sanaaf yii jeebooya bikka san bikka kontaaktii san yoo qaceellotti salaataa fi du'aa'ii keessa gootee wani jette ni imaana ifiif rabbiin imaana si kanna jazaa yoo isa san si qeebalu baatellee fayyisu imaanaan si tajaajila surrii tee si guuta waan dandeenyetti hin dhiibatinii sin jaachuu rabbiin malaayikaa si ergee gurra keessatti surrii tee keessa seeneeti si hima si hasaasa malaayikaa gaariidhaan namni guu imaan harkate waan rabbi irraa tattaafatee dhabe imaanaa guutaa jechuu tanaafu haa kadhannee rabbi irraa harkannu san kajeella dhabnummoo imaana qabna hin boboonyu akkas jechuu tana tasaa kara rabbii deebanii du'aa'ii godhuuf taqabsoo teenyaatillee akkuma mata dureen dubbitiyyaa achirra raraati achiin rabbiin waa sii laaffisa yookaan kara sii xurree sii baasa akkuma nu goobanaatiif opiidiyoo nama jeesuu malee opiidiyoo nama jeesuu nama hidhuu malee hin beeyne guyyaa keessaa rabbiin micciiree achi keessa seenee jara kaan tottolchee jara duraan masqala addabaabaayii teenya zarraaf maarree warra juu kana abiyyi wali kakaasee
maalumaan jara kana dhooyinoo kan garaa gubna oromoo duraan maarree godhe qaddaan bitti deessee wanni jechi mallis abdii isaatii fi jara kaanii fi kana hunda as deebi'ee cancara irraa baasee tana keessa nu won dhufe jechuudha. Bar rabbiin nu ooftochu jira. Tana keessa waa meeqa tolcha dandee'aadhaami rabbi. Waan feetan godhaa oromummaas oromoos ja'a ka duraan alaabaa malee fi oolleef juusa kanaas amma fayyaan qabu waan ogguu opiidiyoo mootummaan isii ergattu waa ayyamatti kannite akkasitti kana mogootaa ta godhatti jechuudha. Kana mogootaa akka nama nafinii nuu keenya goota keenya ka oromummaa nu barsiise dillichi irraa xarrabduu sun dillikkas nuu goobanaatirraa xarrabduu sun irra guddaan dillikkas tajaajilee xurumbaan dhoomtee waan gootee faarsusan faaruun isaaniin qeebalamtu rabbiin keessa warra akka keenyaa kana fattanuudhaafi nu garsiise jechuudha. Rab muujizaan hin jirtu alayhi salaatu wassalaam rasuula booda muujizaan hin jirtu booma kanaa tana fageessitee ilaaluu qabdaa jechuudha. Sa amriin maali? Amriin walirraayi haaliqarraayi aboo waa hunda waan feeta wanni ji rabbii keetii wajjin qunnamtii ta'e jabeessi hin citin dhuguu naa hunda naa godhadhan jin du'aa'ee godhadhu abbaa humnaa taatus abbaa qawwee abbaa madaafaa abbaa duroonii taatus waan fedhellee taatu du'aa'ee rabbii kee godhadhu waliin ajjaataa saniifuu tanaan jaa akkasumatti illee jara hiiroo hawwan oromoo abbootii keenya obboleeyyan keenya keessaafuu isaan warreeniin akka gaariitti galatoonfachuu barbaadu oromooleen galatoonfachuu qabdu. Haadha warra Dr. Nuuhoo Goobanaa Adde Malikaa haadha Oromoo akkasumatti haadha jaartii Dr. Ali Birraa Lillii Maariqoos. Jarri kun wanni isaan dalaganiif wanni isaan dalaganti waan wal fakkaattu hojii wal fakkaattu ta khayrii qabdu ta namni irraa baratu abbaa warra isaanii akkasi tajaajilanii irra citanii tajaajilatanii Oromoo sheer godhi dubbii tana tawaan biraatiif yoo sheer godhuu baatte tun ammoo Oromoo dhiiraas taanaan dhalaas taanaan hawwanis taanaan manguddoos taanaan ijoollees taanaan namuu isaan lamaan irraa waan baratu qaba jechuudha. Isaan iskuula guddaa yuunivarsiitii namni deemee baratu keessaa yuunivarsiitii addaa waan chaaptara yookaan immoo bikki isaan irraa si barsiisan obsa qabaattee aanaa kee karabbiin guyyaa keessaa walitti si fidee jaarsaa jaartii si godhe rahima si godhe ilmoon si jidduu jiraachuu baattu ahaddii guyyaa duroolee dhuftanii saniif yoo wal dura dhukkubsattan miila walii ta'u ija walii ta'u arraata walii ta'u areera wali buusu akka jaartii haadha manaa Dr. Nuuhoo Goobanaa akka haadha manaa Dr. Ali Birraa akkasi tajaajilachaa jiran jechuudha. Saniifuu isin lachuu galatoomaa isiniin jennaa jechuu irra deddeebiseetiin tana jaa kaleellee dubbadde. Akkasitti barnoota guddaa kan akkanaa hedduu ammoo isaan waan dubbiin isaanii public yookaan immoo Nuuhoonis Ali Birraanis jarri kun jara jiruu isaanii keessatti ilmaan Oromootii fi afaan Oromootii fi aadaa Oromootii fi hajjummaadhaan afaan keenya nu dhiisee akkuma gootawwan keenya qabsoo godhanitti isaanis kara beekaniin kara artiitiin qabsoo godhanii jechuudha. Soo saniifuu tanaan ja'a tasaaniitis galata guddaa namuyyuu karaa galchuu qabaa fi irra deebiiseen dubbadhee tana kaleessaas dubbadheen ture. Amma gaata kara biyya keessaa dhumaatii biyya keessa jirtu. Obboleeyyan kiyya biyya keessatti waan deemaa jiru duutii biyya keessatti laayyoo. Namaa du'e jechuun namni gurraan dhageeffachaa jiru amma
karaa walloo kana ittuu sharafte mootummaanis dhooyti bilchiginnaan dhooyti milishaan amaaraa niidha nama kumaatamaan hidhanii nama every single day ajjeesaa jiran akkasumatti karaa Karrayyuu Gujii Wallagga bikki sadeentun bikki biraatis kanuma jirtu bikki sadeentun qaceellotti ilmaan Oromoo bikka sadeentana Karrayyuu Gujii Wallagga bikki sadeentun namni du'a amma biyya keessatti namni du'a dubbatu mootummaa nama dhukkubsateehu akkamitti dhukkubsatee du'a silaanuu ajjeesuu qaba warra jiru sadarkaa san geesse mootummaan sadarkaa san takkaa sadarkaa akka ilmaan Oromootii fi sabni biyya san keessa wal fixee namni Oromoo dhumaa jiru keessaafuu Walloo jala ammaan tana joornaalistiin adda addaa barreessaa jirti gadhiisaa jirti joornaalistiin adda addaa barreessaa jirti keessaafuu tan addunyaa bira kuttee ta Afrikaa illee itti bobbaatee jirti ta duraan haqan himne yes joornaalistii yookaan immoo warree barruu gadhiisan African Confidential Time News jarri kun gabaasaa jira waan hedduu gabaasaa jira miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jira namoonni Gujii fi Karrayyuu akka ajaa'ibaa dhumaa jiran amma yeroo ammaan tana maaliif karaa kaaniin ummata hidhaa jiran ammaas karaa kaaniin hidhaa irraa baasan ijoollee xixiqqoo cirracha mana taphattu sani malee annama akkana yaaduu fi mootummaa akkanaa duniyaa tanaa keessatti dhageen beeku fakkeenyaaf jara gootawwan keenya hayyoota keenya kan Jawaar Mohaammed faa baasan jara kan dhabamsiisan kabiraa cabaqan ammaas mana hidhaatii baanii waa katabanii hidhaa fi maarreen nuraa dhaabbattuu jaan amma waan isaan dabarsan jarri kafaa'oon maal dabarsanii maal godhan nama kaan ka isaan adda bilisummaa Oromootii fi kafaa'oodha jaanii kafaa'oo baasanii haga kaanis maniidhaan wanni godhanii haga tokko baasanii kaan adda bilisummaa Oromoo jaanii shaneedha jaanii dhabamsan amma namni isaan amma jara san namni arkuun jiru jaan kun ammoo warri biyyaa miidiyaa adda addaa irraa guudha geenye tun waan dhugaati jara keenya Oromoo karaa Rabbi haa deebinu Rabbi isaa kadhannu Oromoo tanaas diinaas Rabbitti kadhachaa Oromoo tanaas akka mataa walii qabattee tokko taatu adda bilisummaa Oromooti kafaa'oo jara kaanii ja'anii adda wal babaasuun tunis akkana deemuun tunis ani akka nama tokkootti kar tokkollee nu geessitu tanaafuu warreen ilmaan Oromoo hidhu kun ifiifis dheengadduma ragaa wali bahaa Karrayyuu abbootii gadaa Karrayyuutti akkasitti jeesanii shanee mitii oppiiduumaa ajjeesee mootummaa naannoo Oromiyaatti ajjeese jaanii ragaa walirra baanii arraan tanaas deebi'anii shaneetu ummata sana ajjeese jaanii ummata Oromoo himaa jaanii cafaqaa hidhaa jiran jechuudha ajjeesaa jarrummaa waan san godhe ifiifi wal ifiifi wal saaxilee deebi'anii deemanii ummata nagayaa warreen ummata sana ajjeese nuti yookaan immoo abalu jaadha ragaa rabbaa abaluuf jaa jaanii mankareessaa jiranii waan akkanaa takkaa duniyaa tanarra dhageesse hay ani isa kajjeese isa jennee osoonii fi nuti warra mootummaa Oromiyaa yoo nuti ragaa walirra baanee saaxil ol baafne maaliif deemnee masaakina shaneedhaa fi shanee ajjeese jaanii masaakina hidhan masaakina waa takka quban qabne
maaliif cafaqan kara kaaniin ummata kaaniidhaa baasanii gootoowwan Oromoodhaa kan kafaa'oo hunda hidhaa baasanii asiin deebanii waan akkanaa hojjetan gara kaaniin isiin oppiidummaanuu ifi wal saaxilaa wal lolaa lafa kaayan namootan abbootii gadaatii fi kana ajjeese yeroo sanitti nama 30 fi maarree san ajjeese shanee miti jaanii fi ragaa walii baa deebi'anii ammallee ajjechaan dhiifnee yaada jira jechuudha kun dhuga kanaafuu hidhamtoonni kaanis ni bahanii fi bikka jiraniin hin garreen kaan kara kaaniin yeroo gabaabduu keessan ni bahan kaan kara kaaniin dhaynee dhabne bikka isaan jiran dhaynee dhabne kanaafuu laal waan akkana rabbii kee kadhatteeti itti qabsooyta ammoo dura rabbii kee itti kadhatta rabbii kadhaan sodaa miti rabbii kadhaan tawarri jarra addunyaa tana gallaalee waamee godhu oh my god jaan waan biraa yoo dhaban oh my god God is great akkasi jechu saniifu karaan nu baasu rabbii kadhatanii sababa rabbii kajeelu ta'u karaa bilisummaa fi karaa diina kana sirraa itti gartee wani jiru sababa kajeelu yooni fi ati akkasitti rabbi cittee kadhattee humna siita kara siibana mala siidhawa tanaafu mala akka nuu dhawu rabbiin kadhachuun dirqamaa jenna jechuudha tanaafu biyya keessa wanni jira waan nama naasisaati kara kaaniin dhiichisa kara kaaniin booya kara kaaniin hidha kara kaaniin hidhaabaa kara kaaniin hidhamtoota dhabamsiisu kara kaaniin ajjeesu kara kaaniin kottu ragaa bayi shaneetu ajjeese jechuu kara wahuma biyya san keessa deemaa jiru ni ajaa'ibda jechuudha tanaafu rabbiin kun waan kana ni arkamuun arku ni beekamuun beeku kan dachii samii uume kun ni arkamuun arku as deebine ni agartaati dilii teenya taatuun nu araarami haqa keenya irratti abbaa nu godhi sababa xurree nu bani xurreen nuti kaayyinnatuun ta'uu diddee jii rabbii waywaadhu pilaana tokkoon gobubbe meen ilaallagaa kara kaaniin kaanis galchee kaanis hidhaa baasee kaanis hidha deebisee kaanis ajjeesaa jira kaanis waliin dhawaa jira jarri itti dhiichisaa jira amma jarri akkuma warri daasporaa hagalee kan naannoo amaaraa akkuma isaan godhatan maqaa isaanii hiyaamuun fedhu mootummaa tana yeroo agasii eenee irra jaaramnee ha'uu qabdii jaamiti tamaan dhaadannoo pop akkasii jechu ummata arraan tana walloo keessatti ummata keenya fixu jiru kana gurrumaan itti ilaalanii jechu maaliif finfinnee keessaa mafskala dabaayii baay'ee keessaa maaliif saba keenya ariitee biyya isaanii irraa ariitee jaanii tattaanii dhaadataniimi yoo rabbi kadhatte warreen karaadhaa akkanatti ilmaan Oromoo fixu kana mala isaanii harkaadhee waliin dhawa osoo dandeemte ni gargaaranii waliin dhawa ni gargaarta silaa nama wayii nama gargaaramu nama ilmaan Oromoo fixu jiruumi ugguu isaanis deebi'anii mootummaa ilmaan Oromoo dhumtu tan akkanatti itti ilaalu mootummaa federaalaatiif mootummaa biyyi ummata Walloo ummata Gujii ummata Karrayyuu ummata Wallaggaa
yoo bilisa baasaa Oromoodhaa wajji wal dhawanii waa godhanumaa hawaasa as deebi'anii hawaasa nyaatanii jechuudha. Hawaasa namuu hawaasuma waraana akka isaanii bilisa baasaa Oromoo waraana qawwee qabu yookaan isaan dura dhaabbatu yookaan sardanii humaa saniif bee hawaasni immoo waan fedhe deeggaruu mirga qaba. Namuu hawaasa irratti mootummaan hawaasa irra gatteessee hawaasa xuruusaa jirti. Jara kaaniif qawwee kannitee jara milishaa naannoo Amaaraa qawweetti kannitee uummata kana irraa hiikaa uummanni karaa meeqaan asiin mootummaa Abiyyi mootummaa Itoophiyaati gamasiin milishaa Amaaraati gamanaan Affaarii Rabbiin guddaadha. Rabbiin haa gargaaru uummata kana. Uummata keenya kana Rabbiin haa gargaaru. Uummata akkanamatti karaa kumaatamaan ajjeesanii kumaatamaan hidha guuru jiran kana Rabbiin haa gargaaru. Oromoo haga kana dubbatanii haga kana yaadatanii haga kana dubbatanii haga kana wal dhageessan sunu maali? Bu'aa takka jechuudha. Bu'aa takka wal dhageessanii irraa haasa'uun akkanumatti callisuurra. Har'aa ijoo dubbii mata dureen dubbii teenyaa hariiroo teenya tan Rabbii wajji jirtu cimsuudhaa jenna. Saniifuu obboleeyyan kiyya waan na dhageessattaniif galatoomaa. Yooniin tana keessatti dogongore dhiifama naa godhaa. Akkasuma wanni jiru mataa walii qabachuu sababa godhachuu sababni duraa Rabbi kadhachuu kaanii alatti qabsoo itti fufuu haga dandee'uun namni wal cinaa dhaabbachuu buccee tana dhiisuudha jechuudha. Haga kun haga jechuun uummata waraana gaaraa akka fedhan walaadhawan hawaasa Oromoodhaa hawaasa taa'u hawaasa waa takka keessa hin jirre kakuu kun dhufees mootummaan dhuftees yoo fedhan warraa fudhatan yoo fedhan akka fedhan godhan ogguu kagaaraatis dhufe akka fedhe godhu ati Oromoodhaa mi'ee bilisaan si baasa hayyee na baasus ni feetaa niin fedha kunis akkana jaa kunis hawaasa isaa sossobateeti awwaliin hin beeftana jee biraa deema. Nama kun mootummaan dhuftee asin eessa eenyutu isin keessa dhufe namuun hin dhufne ni jiranii ni jiran direetan hundi jiran firraa dhorkaa nuti nu dhiisaa warra tana jidduutti kanatti cinqii ajaa'ibaa harka kana Rabbi haa furu jaa. Rabbiin warra haqaaf ba'ee bilisoomuu deemu san saba keenya aanaa keenya nuuf jecha qabsaawanii Rabbi haa gargaaru jaa. Waan namaatiif miti. Biyya namaatiif miti biyya isaaniitiif jecha qabsaawan abikka biraatii qabsaa'us akka danda'utti Rabbi haa gargaaru jaa. Ammoo taniin sodaadhuuf qabaanaa ta'a. Taniin sodaadhuuf warra gaara keessa jiru warra gaara keessaa qabsoo godhu qawwee qabatee hin sodaatinaa isaaniif. Warreen biyya keessaa kaan hidhaa jiru kaan bahee jiru kaan harkuma qullaa deemu kana akka wanni itti jijjiiraman jarri mootummaan amma jirtus tan duriis takkuma akka sheexaanatti jijjiiraman soo saniifuu tana keessatti nyaadhamini isaaniifilleen du'aa godhuun barbaachisaa. Soo saniifuu wanni nan jiru tanuma waan na dhageeffattaniifis galatoomaa. Amma sa'aanis geesse nu biraa North America nu biraa amma zuuriidha. Warreen isin biraa galgalaatii fi warreen isin biraa asrii warreen isin biraa makriibaa yookaan ishaa'ii warreen nu biraa isin biraa galgalaa warreen nu biraa guyyaa warreen isin biraa guyyaa nagayaan oolaa warra isin biraa galgalaa nagayaan galgala gaarii akkanaan jaa. Isinis waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Rabbi Oromoo teenya tana